Viidiyoo yeroo dabree irratti akkaataa karaa sirrii ta'een bilbila keenya qofa fayyadamuudhaan YouTube keenya irratti viidiyoo haala salphaa fi akkasumas karaa sirrii ta'een akka itti upload itti goonu yookaan ammoo itti maxxansinu ilaallee turre. Viidiyichi yeroo gabaabaa keessatti namoota baay'eedhaan ilaalamee yookaan ammoo daawwatamee jira. Akka baay'ee irraa fayyadamtan akkasumas akka baay'ee isin fayyadee abdiin haa ta'u malee rakkina yeroo irraa kan ka'e viidiyoo yeroo dabree irratti wantoota mara kompiliitlii yookaan ammoo guutumaan guututti hin xumurre. Viidiyoo irraa keessatti ammoo wantoota viidiyoo yeroo dabree irratti hafan guutumaan guututti kanneen isin garsiisaa viidiyoo paartii lammaffaa kana akka daawwattan isin affeeree jechuudha jaalatamtoota koo viidiyoo irraa wajji turtii gaarii. Okay guys, viidiyoo keenya karaa YouTube channel keenyaatti upload godhuudhaaf wantoota ijoo tokko yeroo dabree viidiyoo dabree irratti osoo hin xumurin dhiifne irra jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti ammoo wantoota hafan mara cover kanneen isinii godhu ta'a. Viidiyoo kanas haga dhumaa daawwachuun na hojii turaa guys. Jalqabee irratti application Chrome akka seenu viidiyoo dabreetti isin agarsiisan jira. Akkamitti akka taayitilii barreessinu akkasumas akkamitti thumbnailii fi kanneen kana goonu isin agarsiisan jira. Mee viidiyoo irraattis haala saniin isin agarsiisu viidiyoo tokko upload godhe jechuudha. Faayila kiyyaniin fudhadha. Faayila yeroo fudhadhu kallattumaan gara viidiyoo na deebisa akkasumas faayila kiyyaniin dhaqa. Simply gara viidiyoo kiyyana geessa viidiyoo kanarratti isin agarsiisa jechuudha. Wantoota hafan qofaan isin agarsiisa. Viidiyoo yeroo dabre irratti ammoo tartiibaan isin agarsiisan jira. Wantoota viidiyoo yeroo dabre irraa hafan isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti maal gootu yeroo haala kanaan ol baafnu viidiyoon keenya jalqaba irratti taayitilii nu gaafata. Haala kanaan taayitiliin yeroo isin barreessitan gabaabsitanii kan namaaf ifa ta'u barreessuu qabdu jechuudha. Wanti kunis isteeppii tokkoffaati sirriitti hubadhaa viidiyoo gabaabaa namaaf barreessuu qabdu. Inni lammaffaan ammoo isa diskiripshinii kana. Diskiripshinii kan jedhamu kanarratti wantoota viidiyoo yeroo dabre irratti dhiifneetu jira. San haashtaag jedhama. Haashtaag jechuun haashtaag jettanii viidiyoo keessan maalummaa viidiyoo keessanii irratti barreeffama viidiyoo keessan ibsan godhuu qabdu. Fakkeenyaaf ammaan viidiyoo Jawaar Mahaammad kana zeeroon ol baasu kanarratti maaliin godhaa haashtaag filadhee hashtag filadhee maalummaa viidiyoo kanaa agarsiisan YouTube completely akkanatti naagattarreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo waa'ee Oromoo yoo baaftan kunoo hashtag Oromoo akkasumas shortii yoo baaftan shortii Quraanaa Jawaar Mahaammad fi kanneen kana fakkaatan haala kanaan isiniif file jechuudha. An Jawaar Mahaammad viidiyoo isaa waan ol baasuu deemuuf hashtag Jawaar Mahaammad kan jedhamu kana niin filadhaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan hashtag yeroo gootan viidiyoon automatically YouTube isiniif fila jechuudha. Haala kanaan habbaa sadii walitti aansitanii maalummaa viidiyoo keessanii kan isin ibsu filachuu qabdu jechuudha. Namoonni haaree taatan ammoo viidiyoo yeroo jalqaba irratti ilaaluu qabdu. Viidiyoo yeroo jalqabaa sana argachuudhaaf ammoo link isaa description isiniif hin kaa'ee jira. Kun paartii 2dha jechuudha. Paartii 1 san guututti daawwachuu qabdu jechuudha. Kanneen wantoota san irraa dhiise viidiyoo kana keessatti ammoo cover yookaan ammoo as keessatti guutee isiniif fideera. Namoonni haaree taatanii chaanala viidiyoo kana daawwachuu jiraattan jalqaba viidiyoo isa jalqabaa linkii isaa description daawwattanii isa kanatti asitanii daawwattu jechuudha guys. Okay guys, waa'ee kana finnee jirra. Kanatti aanu ammoo waa'ee thumbnailati. Thumbnailii ammoo viidiyoo irra dabree irratti tuqnee jirra jechuudha. Ammallee gaduma deemnaa wantoota viidiyoo sana keessatti hin tuqin ilaalla. Sana booda amma iddoo yes fi no kanaas isiniif ibsatin jira. Yeroo hunda no filachuu hin dagatina. Sana booda amma as keessatti show more iddoo itti tana filanna. Show more yeroo filannu maal akka nuuf fidu waliin ilaalla. As jalatti kunoo tags kan nuuf fidaa jechuudha. Akkuma agartan taaksii kun baay'ee barbaachisaa fi akkasumas yeroo chaanalee keenya search goonu isa top yookaan ammoo rank yookaan ammoo jalqaba viidiyoo nama kamiyyuu irratti iyyuu nuuf ba'a jechuudha. Namoonni viidiyoo hedduu argachuu dandeenya. Kana godhuudhaaf maal goonaa fakkeenyaaf viidiyoo waa'ee Jawaar kana yeroo ol baasu Jawaar godhee hashtag fayyadamaa akkasumas viidiyoolee wantoota biroo yeroo fayyadamtan maalummaa viidiyoo keessan irra dhaabbachuudhaan hedduu barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo waa'ee Jawaar godhee koomaa fayyadama kun akkuma agartan Jawaar koomaa OMN koomaa Oroo koomaa wal qabataa jechuudha kanneen. Sana booda iddoo next yeroo cuqaasu YouTube akka itti naakaa'u waliin ilaalla. Kunoo addanaaf babaasee gasiin isin garsiisu kunoo kan irreefu koomaan adda baasee Jawaar OM Oroo kunoo akkuma agartan chaanala kiyya addanaaf babaasee naaf kaa'aa jechuudha taagii kiyya. Ammas haala kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha guys. Sirriitti fokus godhaadha. Bakki kun baay'ee barbaachisaadha. Ammas maal goonaa amma gaddeemnee iddoo ijoo takka isin agarsiisa jechuudha. Iddoon ijoon isin agarsiisu maali gama kubbaa kanarratti kan argamu viidiyoo element kan jedhamudha. Viidiyoo element baay'ee barbaachisaadha. Iddoo kana ni cuqaafna. Yeroon iddoo kana cuqaasu wantoota lama gama jalaa kanarratti naaf fida jechuudha. Inni jalqabaa add an
indi iskiriinii fi akkasumas aad kaarta kajoo fidaa kana booda kan jalqabaan hin tuqaasaa aad iddoo itti yeroo tuqaasu haala kanaan foormii na fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhuma viidiyoo irratti yeroo inni viidiyoo kana xumuree fixatee jechuudha viidiyoon itti qaxxanamuu qabu yookaan itti aanuu qabu naaf fidaa jechuudha. Amma dizaayina isaaniin filadha as keessaa dizaayina kan barbaaden filadha jechuudha. Isin kan barbaaden filattan an isa jalaa kanamee dizaayina lamaa kanaa filadhu kana yeroon filadhu viidiyoo kiyya irratti kun haala kanaan bakka lamarratti naaf baha jechuudha. Akkuma agartan viidiyoo kanarratti erga bakka lama naa bahee amma maaliin godhaa viidiyoo asitti naa mul'achuu qabuun filadhaa jechuudha. Kana godhuudhaaf iddoo kana iddoo gama viidichaa numaan tuqaasa jechuudha. Yeroon tuqaasu filannoo gama bitaa kanarratti naaf fida ammas gad deemee choose viidiyoo iddoo itti kananiin filadhaa sana booda viidiyoon barbaadu haala kanaan kaniin viidiyoo kana namni katti aanee daawwachuu qabu niin filadhaa jechuudha. An kunoo isa kananiin fidaa isa Jawaar Mahammad wal qabata waan ta'eef akkasumas iddoo pileeylistii kanaas niin filadhaa sana booda pileeylistii namni daawwachuu barbaadu viidiyoo kana erga xumuramee kallattumaan kan itti qaxxalamuuf ta'a jechuudha. Watch hours akkasumas subscribe hedduu argachuuf nu fayyada. Kunoo haala kanaan pileeylistii akkaniin filadhaa haala kanaan viidiyoo kiyya irratti naaf caanamee jira jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha wanti kun. Sana booda iddoo seef jettu niin cuqaasaa. Sana booda iddoo seef jettu yeroon cuqaasu ammas isa lammaffaa irratti naaf hafa iddoo aad kaardi kan jedhamu kunoo akkuma jalaa kanarratti agartan iddoo aad kaardii kanaas niin filadhaa. Kunis baay'ee barbaachisaadha. Wachaawwan akkasumas sabiskiraayibii hedduu argachuuf nu fayyada jechuudha. Sana booda wantoota filachuu barbaadan gama bitaa kanarratti viidiyoo pileeylistii fi chaanaalii filattan an viidiyoo waan hin filadhuuf viidiyoo tokko niin filadhaa jechuudha. Chaanaala nama biraatis filattanii guddisuu fi ni dandeessu jechuudha. Sana booda haala kanaan kun gubbarratti na argama. Hubachiisaa asitti daqiiqaa jalqabaa irratti osoo hin ta'in achi siisatanii daqiiqaa barbaadan garuu daqiiqaa durarratti hin godhina. Kun akkuma agartan an daqiiqaa 15 irratti niin godha. Haala kanaan sekondii barbaadanii fi daqiiqaa barbaadan irratti sirreessuu dandeessu. Sana booda iddoo gama gubbaa irratti seef ni gootu jechuudha. Seef yeroo goonu haala kanaan viidiyoo keenya irratti kaardiin nuuf abbee jira jechuudha. Amma duraan maal qabaa? Duraan X qaba ture amma raayitii naaf tahee jira jechuudha. Wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Sana booda iddoo next gama jalaa irratti argamu ni goona jechuudha. Waa'ee cheekingii viidiyoo yeroo dabree irratti isin agarsiisan ture. Waa'ee cheekingiif gonkumaa hin dhibbatina viidiyoo san keessatti akkamiin akka cheekis YouTube automaatikaalii isiniif godha. Sana booda katti aanu waa'ee viizibilitii. Waa'ee viizibilitii kana irratti sirriitti kan fokus godhuu qabdan isa kana jechuudha. Wantoota sadiin nu argamaa private, adlistii fi publikiidha jechuudha. Wanti dirqama fokus godhuu qabdan maali? Waa'ee anlistiiti. Viidiyoo kamiyyuu yeroo barbaaftan anlist gootanii dhiisuu qabdu jechuudha. Private gonkumaa hin godhina akkasumas public viidiyoo daftanii ol baasuuf gonkumaa hin dhiphatina. Viidiyoo hedduu fi akkasumas subscribe hedduudhaaf kan isin gargaaru waa'ee anlistiiti jechuudha. Fakkeenyaaf amma anlist gootanii booda set as instant premier godhuu ni dandeessanii akka viidiyoon keessan laayivii isiniif deemuuf jechuudha. Viidiyoo kamiyyuu yeroo ol baaftan wanti isin godhuu qabdan anlist gootanii viidiyoo keessan yeroo sa'a takkaaf yookaan ammoo daqiiqaa 30 eega edit gootanii irraa fixan booda waan irraanfattan hunda gaddeebitanii edit godhuu dandeessanii mirgaa irratti seef iddoo hedduu ni cuqaastu. Viidiyoon kiyya automaatikaalii seef naaf ta'ee jira jechuudha. Anlist booda ammoo gaddeebitanii public gootan jechuudha. Hubachiisa. Viidiyoo eegaa xiqqoo turtanii booda istuudiyoo YouTube keessa seentanii yookaan ammoo haala kanaan yookaan ammoo asumaan Chrome keessa yookaan ammoo istuudiyoo aappii keessaniin public godhuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan kun akkuma agartan viidiyoon kiyya ol ba'u jira. Viidiyoo haala kanaan yoo barbaaftan yeroo muraasa keessatti view fi akkasumas subscribe isin argattan ni ilaaltan jechuudha. Guys viidiyoon kun yoo isin gammachiise like godhuun akkasumas namoota birootiif share godhuun dagatinadha. Chaanala kanaaf haala ta'an immoo subscribe godhuun maatii kan dabalamaa waan daawwattaniif baay'ee galatooma.